raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Misooma Abiy Ahmed haaromsa masaraa, ijaarsa masaraa haaraa fi riizoortiiwwan saamichaa fi abjuu nam-tokkee yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo. Qophii keenya lafaaf lafee har'aa keessatti waa'ee masaraa Abiy Ahmed kan Caakkaa Haawus jedhamuu fi dhimmoota haaromsa masaraa akkasumas kanneen kanaan wal qabatan ilaalla. Biyyattiin heeraa fi seerarraa maqxee abjuu dhugoomuu hin dandeenye masakamtee imaammata durii kan waggoota 60 dura turetti akkamitti akka deebi'aa jirtus ilaalla. Qopheessituun Faayituu Waariyoo Gulaalan Duubee Wayyeechaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti itti dhiyaadha. Seenaa duubatti deebinee yoo yaadannu galmi mootummaa Itoophiyaa sirna Oromoo diigee bakka san akka of buuse hubanna. Finfinnee Qeentufaa Araddoofaa kan Abiy Ahmed, Shimallis Abdiisaa fi Adaanech Abeebee kantiibota ishii sadeen fakkaatanii keessatti mul'atan tun bara 1887 duraa qe'ee Oromoon akka Oromootti bilisummaan irra jiraatu turte. Addatti bakki amma masaraan Minilik galma mootummaa Itoophiyaa ta'uun bakka 4 kiiloo jedhamee ala gonfamerraa dhaabbatee jiru kun qe'ee nama dhuunfaa Oromticha Tufaa Araddoo ture. Bakka kanarraa mootiin Amaara Shawaa Minilik Tufaa Araddoo qofa buqqisne gosoota Oromoo tuulamaa 1000 lakkaa'aman buqqise. Buqqisuu qofa miti, sanyii gosoota kanaa guutummaatti dhabamsiise. Masaraa qe'ee abbaa qaburratti ijaarame kana namni qabsoo Oromoo irra ejjetee gara aangootti ol ba'e Abiy Ahmed ammoo doolaara miliyoona 130 oliin birrii Itoophiyaa biliyoona 4 ol jechuudha. Haaromsa goone jedhee siidaa Minilikii fi Hayila Sillaasee barcumarra taa'an tolchee paarkii Aandinas jedhee moggaase. Osoo maallaqni guddaan haaromsa masaraatti ba'e oolee hin bulin piroojeektiin masaraa haaraa kan doolaara biliyoona 10 beekamtii bakka bu'oota biyyattiitiin ala gadi ba'ee ijaaramaa jiraachuun labsa. Caakkaa Haawus mootii Shawaa yookiin Amaaraa Minilik humna qawwee fi shiraan dhufee biyya Oromoo keessatti ona xiixa irratti masaraa jalqabaa isaaf immoo masaraa Aankoo baritti aanee lammeessoo ta'e ijaarrachuun bulchiinsa Oromoo diiguu akka eegalee seenan galmeesseera. Itti aansuun gara Finfinneetti gadi bu'ee biyya Oromoo keessatti masaraa lammaffaa kan hundeeffama magaalaa Addis Ababaa jedhanii moggaasaniif ka'umsa ta'e naannoo Daalatti yookiin 4 kiiloo ammaatti ijaare. Masaraan amma Abiy Ahmediin doolaara miliyoona 130 oliin haaromse kan lafa hektaara 27 gubbaarra qubate jechuudha. Yeroo kanarraa eegalee sirni Minilik biyya Oromoo hundatti babal'atee sirna Oromoo balleessee sirna Habashaatiin bakka buusuuf Finfinnee akka da'oo waraanaa tan gaarreeniin marfamteetti dhimma itti bahaa qobsuma loltootaa fi tajaajiltoota isaa taasisaa uummata Oromoo gosaan buqqisaa ture. Seenaa Itoophiyaa keessatti masaraan itti aanee ijaarame bara mootoma 25ffaa mootii Hayila Sillaasee ittiin kabajuuf jecha kan mootichaan ijaarame Iyyubeeliyyuu Beeta Mangistii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kunis Abiy Ahmediin doolaara miliyoona 25 oliin haaromfamee jira. Masaraan itti aanee karoora mootummaa fi beekamtii caasaa mootummichaatiin maleetti ijaaramaa jiru masaraa Abiy. Masaraa maqaa Caakkaa Haawus jedhuun mootummaan ministeerota Itoophiyaa ammaa Abiy Ahmed gara eekaa gubbaa fi jala isaatti doolaara biliyoona 10 oliin ijaarsisaa jirudha. Erga gaafa Minilik ona xiixarraa qubateetti kaasee sirni gabrummaa Oromoo irratti diriire sirna akka malee hamaa fi sirna lafa Oromoo fi dinagdee ta'ee kunoo hamma har'aatti itti fufee jira. Oromoonis gaafatirraa kaasee mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf takkaa falmachuu dhiisee gabrummaa fudhatee taa'een beeku. Wanti hundaa olitti nama suukaneessuu fi nama gaabbisiisu Oromoo yeroo ammaa kanatti falmaa guddaa taasisee gatii guddaa kaffalee eega jijjiirama argamsiisee boodas jijjiiramichatti abbaa ta'uu dhabuu isaatti saamicha irra hamaa ta'eef saaxilamuu isaati. Qabsoon taasifame butamee luuxxee seentota harkatti kufeetoo gabrummaa kan durirra hamtuu taate jalatti kufuu isaatu sabicha gatii hin malle kaffalchiisaa jira. Yeroo ammaa kana addatti lammiileen Oromoo nagaa hirmaannaa siyaasaa illee hin qabne lola naannoowwan gurguddoo biyyattii lama keessatti Abiy Ahmediin labsameen ajjeefamaa, saamamaa fi dararamaa jiru.
mana caakkaa jedhamu kana hammachuun naannessa Finfinneetti maquma Finfinnee kan biraa liqeeffachuun kan hundaa'e maqaa Shaggar jedhamu keessatti qofa mana hidhaa ilmaan Oromoo keessatti dararaman 30 oltu jira. Yeroo Oromoon 100 ol mana hidhaa jirutti yeroo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti ajjeechan mana gubuun saamichii fi dararaa fokkisaan raawwatamutti waa'een eebba haaromsa masaraa ijaarsa masaraa haaraa maqaa misooma kooriidariitiin qabeenya hiyyeessaa barbadeessuu maqaa gibiraatiin hiyyeessa saamuun bal'inaan raawwatamaa jira. Miidiyaaleen rakkina sabichaa himuu malan waa'ee masaraa Abiy Ahimad $10 biliyoona 10 ijaarsisaa jirurraa fi waan diggisiin wal qabaturraa dubbachuun waan baratame ta'aa dhufeera. Bara 2016 hanga 2022tti The Economist bakka bu'uun hojii gaazexeessummaa Finfinnee irratti hojjechaa kan ture gaazexeessaa beekamaan Tom Gardiner kitaaba Project Abiy humna waaqaa fi waraana Itoophiyaa haaraa keessatti yookaan The Abiy Project God Power and the War in the New Ethiopia jedhu barreesse. Barreeffamicha keessaa hanga tokko miidiyaalee irratti ajandaa ta'uun kan yaadatamudha. Nutis kanumarraa ka'uun fuulleffannaa sagantaa lafaaf lafee keenya har'aatiin barbaachisummaa masarichaa waa'ee projektichaa fi kanneen kanaan wal qabatan irratti xiyyeeffachuu filannee jirra. Gaara eekaa gubbaatti fi jala isaatti ijaaramaa kan jiru Projectiin Caakkaa House jedhamu kun maqaa adda addaatiin beekama. Caakkaa House, Satellite City, Smart City, masaraa fi kan kana fakkaatan fa'aa dhageenya. Tajaajilli isaa masaraa mootummaa Abiy akka ta'uuf kan karoorfame yoo ta'u, Projectiin kun seenaa biyyattii keessatti dorgomaa kan hin qabne ta'ee maallaqa guddaadhaan yeroo biyyattiin waraana gurguddaa 3 jechuunis Oromiyaa, Tigraay fi naannoo Amaaraa keessatti lola keessa jirtutti akkasumas yeroo lammiileen biyyattii miliyoona 32 gahan beelaaf saaxilamanii jiranitti ijaaramaa kan jiru ta'uun darbeemmoo bakki itti ijaaramus ta'ee maallaqni itti ijaaramu paarlaamaan Itoophiyaa quba kan hin qabne ta'uu namuu Projectii nama dhuunfaa tokko ta'ee akka ilaalamu godhee jira. Isin galchu jechuudha waan kana Abiy Ahimedis ifatti dubbachaa ture. Gaara eekaa gubbaa meeshaalee ijaarsaa lakkoofsi hin beekamnetu bosona gaaraa fi ooyiruu qonnaan bulaa keessa buufatee halkanii fi guyyaa hojjechaa jira. Projectii tana Abiy mataasaa guyyuu dhaqee hordofuun hojjechiisaa akka jiru ibsa barreeffamni dhimma kanaaf waabeeffanne kan Mail and Guardian irratti baay'irraa mirkaneeffannee jira. Projectiin Caakkaa House yookiin mana caakkaa jedhamu kun lafa bal'inni isaa hektaara 503 ta'u irratti sa'aa 24 hojjetamaa kan jiru yoo ta'u waan baay'ee of keessatti hammata. Isaanis tokko masaraa waajjira muummee ministeerotaa kan koomishinii marii biyyaalessaatiin heera jijjiiratee pirezidaantii jedhamuuf hawwii guddaa qabu ta'ee tajaajilu. 2 hoteela qananii yookiin leegjarii hotel. 3 mana keessummaa yookiin guest house bakka bultii hoogganoota biyya biraarraa pirezidaanticha dubbisuu dhufanii kan qabu. 4 manneen jireenyaa ministeerotaa. 5 manneen qananii heddumina qaban kan qabu. 6 haroo namtolchee 3 fi kan kana fakkaatan hammata. Kana malees daandiin kiiloomeetira 29 ta'u lafa jalaa fi gubbaatti hojjetamaa kan jiru yoo ta'u qaawwi yeroo muddamaa keessa dhokatanii lafa jalaan ittiin miliqanis qaamuma Projectii kanaa ta'ee saffisaan hojjetamaa jira. Lafti Projectii kanaa fudhatame kun lafa namni irra hin jiraanne jedhamee ibsamaa jira. Haa ta'u malee namoonni baay'een qe'ee fi lafa qonnaa isaaniitirraa buqqifamanii ari'amaniiru. Seensa ba'iinsaa fi naannessa Projectichaatti humnoonni mootummaa hidhannoo guutuu qaban waan bobbaafamaniif haalli eegumsa naannichaa akka malee jabaatee jiraattota dararaa jira. Namoonni lafaa fi qe'ee isaaniirraa buqqaan mirguma komii dhiyeeffachuutu waan hin qabneef sodaa guddaarraa kan ka'e miidiyaattis dubbachuuf fedhii hin qaban. Mootummaan Abiy lafti kan mootummaa waan ta'eef yeroo barbaannetti misoomaaf kaasuu ni dandeenya jechuun qeeqa miidiyaalee idil-addunyaarraa ka'u karaa dubbi himtuusaa lammummaa Kanaadaatiin aangawaa biyyattii taatetiin irra dibee bira darbuuf yaalus mootummaan kun kami gaaffii jedhuuf deebiin hin jiru. Qaamni mootummichaa aangoo olaanaa qaba jedhamu paarlaamaan Projectii baajata biyyattii walakkaa caaluun hojjetamu kana hin beeku. Misoomni akkanaa misooma mootummaati jechuun ni danda'ama. Akeekkachiisa laficharraa guyyaa muraasa keessatti waan qabdan kaafadhaa irraa ka'aa jedhamee bataskaana tokko keessatti maxxanfameen misooma akkamiitu uummata lafaa fi qe'ee ofiitirraa buqqa'uuf dhufa. Baajanni Itoophiyaa bara 2024-25 kan ji'a 12f qabame $17 biliyoona yoo ta'u maallaqni Projectiin kun ittiin hojjetamaa jiru immoo $10 biliyoona ta'a. Maallaqa paarlaamichi hin beeknee fi oodiitii hin goonedha.
maallaqni ijaarsaa kaasnaa mootummaa keessaa otoo hin taane karaalee adda addaan kan argamu akka ta'e kanarraa kan ka'e gaafiin piroojeektichaa wal qabatee miseensota paarlaamaarraa dhiyaatu fudhatama kan hin qabne paarlaamichi baajata waan kanaaf ramade waan hin qabneef gaaffii dhiyeessuu akka hin dandeenye ifatti irra deddeebiin qaanii tokko malee dubbatamaa ture. Abiy Ahmed dhuunfaadhaan maallaqa piroojeektichaa akka barbaadetoo argates dubbachaa ture. Mootummaan United Arab Emirates ammoo piroojeektichaaf maallaqa guddaa kan gumaache akka ta'e himama. Abbootiin qabeenyaa biyyattii hedduunis maallaqa akka gumaachaniif sodaachisnii fi doorsisni bifa adda addaatiin irratti raawwatamaa jiraachuun ifatti erga ba'e bubbuleera. Piroojeektiin masaraa Abiy kun akka qaama misooma Finfinneetti kan ibsamu ta'us piroojeektii akka malee guddaa falmisiisaa fi barbaachisummaan isaatu gaaffii keessa galu ta'uudhaan piroojeektoota biroorraa adda ta'ee argama. Abiy Ahmed haatisaa akka inni mootii ta'u durgaafa waggaa 7 ture itti himtee akka turte dubbachuurra darbee hojiidhanis abjuu mootii ta'ee of arguuf qaburraa kan ka'e waanuma guyyaa tokko UAE'tti yookaan biyya biraatti arge akkasumas gochoota mootota Itoophiyaa duraanii waliin hidhata qaban hunda qabatamaan argisiisas mirkaneessaa jira. Nama yeroo hunda waan moototaa yaaduu fi akka isaanii ta'uuf abjootu ta'uu haaromsa masaraa Minilik jalqaba irratti ibsarraa sirriitti hubatama. Haaromsa qofa otoo hin ta'in siidaa Minilik dabalatee siidaawwan mootota duraanii kan dur hin jirre haaraa hojjechiisee masaraa Minilik keessa kaa'uu caalaa ragaan biraa hin barbaachisu. Baasii yaada malee akka feetee fi gaafatamummaa tokko malee piroojeektoota akka feetee akkasii irratti Abiy Ahmediin baafamu kun fakkeenya badaa babal'isee hojiin qaamonni mootummaa hojjetan hundi hojii biiroo haaromsuu dallaa fi karra waajjira isaanii bareechuu ta'ee jira. Haalli kun misooma kooriidarii jedhamee magaalota xixiqqoo fi baadiyyaa mootummaan to'annoo irratti qabu keessatti odoo hin hafin babal'achuun qabeenya lammiilee diiguu fi barbadeessutti ce'ee jira. Haaromsi mana qopheessaa kantiibduu Adaanechiin biiliyoonotaan raawwatamee fi masaraan Shimallis Abdiisaa bara itti aanu xumurama jedhamee lafa hektaara 6 gubbaatti doolaara biiliyoona 1 oliin ijaaramaa jirus fakkeenya qisaasama qabeenya uummataa isaan gurguddoodha. Masaraan Shimallisiif ijaaramaa jiraatus naannoo Oromiyaatti maqaadhaaf aangoo olaanaa qaba kan jedhamu caffeen Oromiyaa magaalaa guddoo Oromiyaa keessatti yaa'ii tokkollee taasisee hin beeku. Galma yaa'iitti taa'u galma caffeellee hin qabu. Karoorri galma caffee ijaaruuf qabames hin jiru. Shimallis Abdiisaaf garuu masaraan ijaaramaa jira. Wayita ijaarsi masaraa Abiy sa'a 24 ijaaramaa kan Shimallis ammoo xumuramuuf waggaan tokko hafu kanattiyyuu magaalaa Adaamatti Shimallis caffee Oromiyaa xixinnaan ofumaa wal filee itti guute fuuldura taa'ee soba meeqaatama tarreessuun quuqamaa fakkaatee dubbii dhama hin qabne dubbachuu hin dhiisne. Gama masaraa Abiyyitti yoo deebinu piroojeektiin Caakkaa Haawus kun maqaa masaraatiin haa ijaaramu malee ijaarsi masaraa muummee ministeerota Abiy Ahmed raawwatame kana qofa jechuun hin danda'amu. Akkuma Minilikii fi Haayile Sillaaseen bakkoota tarsiimoo waraanaa fi tarsiimoo dinagdee qabanitti masaraa ijaarrachaa lafaa fi qabeenya uumamaa ittiin to'achaa turan Abiy Ahmedis maqaa hoteelaa fi riizoortiitiin naannolee Oromiyaa, Kaffaa, Qimaanxii fi bakkoota biroo keessatti Piroojeektii Dine for Ethiopia jedhu jalatti Abiy Ahmediin hoogganamanii ijaaraman muraasa kaasuun ni danda'ama. Isaanis kan duraa loojii cabaraa curcuraa faana arbaa kan daangeffama paarkii irraa fudhatame, lammaffaan buufata turistii Kooyishaa, sadaffaan halaalaa keellaa fi afraffaan loojii ikooturizimii wancii dandiiti. Kana malees bakkoota akka Garaaltaa Hayiq, Walloo, Jimmaa, Affaar, Arbaa Mincii fi naannoo Ogaadeniyaa keessattis maqaa hawwata turizimii jedhamuun bakkoota ijoo ta'an bal'isee qabachuuf jecha pirezidaantiin Bilxiginnaa kun riizoortiiwwan masaraatti qixxaatan kan namni dhibiin hin fayyadamne ijaarrachuu irratti argama. Kana milkeessuufis saamichi abbootii qabeenyaa fi lammiilee daldalatan irratti maqaa Dine for Ethiopia jedhuun gaggeeffamu akkuma itti fufetti jira. Saamichichi kun kan ija baase ta'uusaa wanti mirkaneessu immoo ajaja Abiy Ahmediin bakkoonni masaraa maqaa loojii fi riizoortiitiin ijaaraman kunneen naannolee keessatti argaman jalaa baafamanii ajaja tokko jalatti hoteela Skylight jalatti akka bulan qajeelfamni darbuusaati. Hoteelli Skylight kun qabeenyummaan isaa kan daandii qilleensaa Itoophiyaa yoo ta'u, daandii qilleensaa Itoophiyaa kanaa fi dhaabbilee dinagdee gurguddoo akka baankii daldala Itoophiyaa fi Itiyoo Teleekoom dabalatee dhaabbileen dinagdee biyyattii gurguddoon hundi kan keessatti hammataman dhaabbata Abiy Ahmediin hoogganamu kan Ethiopia Investment Holdings jedhamu jala galanii kallattumaan Abiy jalatti hoogganamu jechuudha.
kanatu masaraa namni tokko kallattumaan bulchu isaan jechisiisa. Walumaa galatti pirezidaantiin paartii Bilxiginnaa fi muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahimad masaraa gaara eekkarratti doolaara biliyoona 10 ijaarsisuu dabalatee piroojeektiiwwan maqaa Dine for Ethiopia jedhuun lammiilee biyyattii saamee akka feeteen ijaarsisaa jiru. Akkasumas maallaqa haaromsa masaraatiif baase kan hodiitiin godhamne kanneen yoo ilaalle nama mana dhuunfaa ijaarrachaa jiru fakkaata malee nama masaraa bulchaan biyya tokko keessa jiraatu ijaaru hin fakkaatu. Miseensota paarlaamaa Bilxiginnaa filannoo sobaatiin muudaman dabalatee aangawaas ta'ee qaamni mootummaa kamuu yaada yookiin murtii kennuu hin danda'u. Piroojeektichatti hin hirmaatu yookaan hirmaatu ta'e immoo waan Abiy Ahimad jedhe hunda akkuma jirutti fudhatee hirmaata. Kanas kan godhu nugusa ta'uusaa kan gaafa waggaa 7 itti himame san abjuu bara dheeraa mirkaneeffachuuf jedheeti malee quuqama lammiileef qabaatee yaada jiruu lammiilee jijjiiru qabateeti miti. Kanumarraa ka'uu hin oolan miidiyaaleen addunyaa hedduun waa'ee masaraa Abiy yoo kaasan mana Abiy yookiin Abiy House jechuun mata duree kan godhachaa jiran. Mootummaan Bilxiginnaa Abiy biyya gadadoo waraanaa kan cunqursaa fi hiyyummaa hamaa keessa jirtu kanatti lafaa fi qabeenya uumamaa biyyattii mootummaa United Arab Emirates fi nugusoota biyyoota birootti qabdii qabsiisee doolaara biliyoona 10 masaraa ijaarumsaa lammiilee biyyattiif dantaa kan hin qabnee fi qabeenyi fi laftis qabeenya dhuunfaasaa akka fedhe godhu ta'ee waan itti mul'atee fi humni fedheeyyuu ijaarsa masarichaa hin dhaabsisu. Warri nu mormu waggaa 1,000 yoo lole nu mo'uu hin danda'u jechuunsaa fi ummata Itoophiyaa bulchuu jechuun goondaa miliyoona 100 baachuu jechuudha jedhee ifatti dubbachaa akka ture yoo yaadannu dubbiin ijaarsa masarichaa fi saamichi lafaa fi saamichi diinagdee biyyattii irratti achi booda dhufuuf deemu nutti agarsiisa. Waraanni biyyattii keessatti waggoota 7 deemaa jiru lammiileen guyyuu ajjeefamaa, buqqifamaa, hidhamaa fi dararamaa jiran kamuu Abiy biratti homaatti ilaalaman. Hamma aangorra turuu isaatiif faayidaa naaf qabu jedhee amanetti rakkoowwan kana babal'isuuf yoo ta'e malee hiikuuf hin hojjetu. Tarsiimoon Abiy aangorra turuuf baafatee ittiin deemaa jiru yoo jiraate rakkoowwan oomishuudhaan gaaffii sabni gaafatu ukkaamsuudha. Rakkoo nagaan bahee galuu keessa galchanii gaaffiin mirgaa akka dagatamu taasisuudha. Gaaffiiwwan hin dagatamne ofumaa tolchanii deebisuudhaan gaaffii sabichaatti burjaajii uumuu darbees ukkaamsuudha. Tarsiimoowwan kanneen keessaa ijaarsi masaraa Abiy qarqara Finfinnee gaara eekkaa gubbaa fi lafa jalatti akka feeteedhaan ijaaramaa jiru isa guddaa kan addunyaan ajab jedhee afaan qabate ta'uu argaa jirra. Gabaabumatti uummanni Oromoo garbummaa jala turuun beekamaadha. Garbummaan akka ammaa garuu mudatee hin beeku. Diinni halaalatti beekan dhufee nama miidhuunii fi diinni bobaa jala nama jiru kan aadaa fi afaan sabichaa hamma tokko beeku nama miidhuun waladda. Diinni bobaa jalaa haalaa fi amala nama hundaa baree fira fakkaatee nama nyaata. Dafanii diinummaa isaa beekanii ofirraa kutuuf nama dagachiisa. Duguugga sanyii ajjechaan guyyuu aanaalee Oromiyaa keessatti taasifamu saamichi diinagdee, saamichi lafaa fi qabeenya uumamaa fi badiin qabeenya lammiileen carraaqqatanii horatan irratti maqaa misooma kooriidariitiin mootummaa Abiy Ahimadiin taasifamu daangaa dabree jira. Callisa kana cabsee sirna faashistii akeeka saamichaa malee akeeka biyyaafis ta'ee lammiileef ta'u hin qabne kana ofirraa buqqisee bilisummaa uumamaan badhaafame kabaja namummaa, duudhaa Oromummaa, birmadummaa lafaa fi lafee Oromoo, biyyaa fi biyya Oromoo Oromiyaa deebifachuu qaba. Lafaa fi lafee keenya akka Oromummaatti dhabnee cabne akka Oromummaatti qofa deeffanna jechaa qophii keenya har'aa goolamnaa horaa bulaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.